nama dhugaatii si gala gastii kee nama dhugaa bicha ol ba'a. Ani soban jiru. Nageettaa? Amma dhu. Hunda itu kakaraa din kabar. Laal. Arifu. Wayee. Nageettaa? Galatoma meeleen darba kamitti ana lubbiye bar nama dibala manjiraatanii mee dibala maa kana saleen kamin darbine ababa aarasheemu. Barsi yala dhageetteeti maraa ciika jira jir ciika walitti sadii bire hin darbitu leenca sanii fi okay maal qabda qabeenya faa mee maal qabda Arifo qabeenya moo waa mare jiraachuu danda'a. Prendio? Engkau. Makinan kabda? La ilaha illallah makina. Kira. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tajum. Tajum. Ise mire kuno. Sembus. Ayela. Ashimuti wadan. Laali sitti ma dhugaa jechuudha. Gaafina si gaafa deseeraan adeemsi. Biyyee qaalii tiyya. Wayye lubbu si galta abshir. Okay. Gaafina si gaafa deseeraan adeemsi. Ayyee. Makiinaa ni qabda? Takira kireeffadhee oo. Makiinaa dhuunfaa kadi bidattee ni jirtu ambaleessa Dubaay keessatti. Bitadhaama bitachuudha. Manoo? Mana maa biyya kanatti mana qaba? Biyyatti ijaarrattee jirta? Lafa qullaa qaba. Amma gaafina si gaafadharraa gaafiin tiyya hundinaaf hin milkoonee jechuun makiinaan qabdu lafa dammoo bitte manarratti hin jaarre. Laal sitti maam aan urga biyya kana dhufe waggaa tokko. Amma takka? Okay. Kaza kaampaanii takka qaba. Kaampaanii san kan maali? Kan mana silkiiti moo mana uffataati moo? Kaampaanii jechuun nama ID irratti dalagan kan. ID irratti ani beeku san gagaru. Amma ati ID yoo dalasiifatu barbaadde jechuudha. Qarshii anaa kafalte ani maqaa kiyyaan si hojjedha jechuudha. Waan bareeda ka. Isaa kaza lafa. Jettee akkami makiinaan bitini Dubaatti isa hojjettee makiinaa bittee akkami dachii bittee mana bareedaa irra jaartee gibbiin jaarinaati. Siin jedhee bara waggaa tokko siin jedheemi waggaa tokko. Waggaa tokko oimee kan forofaayilee makiinaa irraa qabu tokko hodhe. La ilaha illallah. La taaju itti wanti challenge jettee uffannu yoo sitaan eeguu dandeessa. Si kabaja Anaa kai wali takkayyuu wanni sirraa natti hin tolin takkallee hin jirtu qastiitiyya makiina makanatu na yaaddese malee makiina nu cinqaba jira. Sirna majaala dhugaa baalu as qammee boqoo as qab takkatti akkasii dhunga. Giftiin nungadha faani miti. Giftiin nungadha. Amma seeraan haa gaafadhu Arifoo? Ayyee. Naaken kaa giftiin kennaa qasti. Okay. Amma takka amma gaafina si gaafadhe mana hin qabdu dachii qabdu mana irratti hin jaarre makiinaan qabdu kaampaanii tokko qabda. Saa? Okay. Laal. Ati laal amma haga dhufte kana jechuun haala biyya kana agartee miti. Anillee yeroo jalqaba dhufsan ofii kiyya waraqaa sirreeffadhee maal jedhee bakka sababuma sani malee amma makiinallee bituu hin danda'a. Okay. Amma saniifuu namaan barbaadu san taanee beeytaati. Maaliif makiinaa bicha waan hin qabneef bifaanillee naa taatee meessi guddisuun. hin dhufeetiin inni agarta'uu barbaada. Dhugaa bifaan bareedaadha. Takkaffaa makiinaan qabdu lammaffaa dachii qabda malee mana irratti ijaartee hin jirtu jechuudha. Kana hunda gochuu hin danda'a. Gootee na agarsiistaa jechaan osoo hin taane gochaa. Ansiitee bakka kanas ansiiteera. Dhiqaata si beekaa barani. Amma saniifuu akkam goonaree? Maaliif dhufeetuma mana si fuudhee kazaa si gaabbazee jechuudha. Rakkoon qabu nama
bakka ati jirtu san illee addunyaa dhabe waan ta'eef jechuu na wajjisiin eeyyaman. Kana ofte. Amma nagaabbasuun kee duratti ani qaata giseen kas ilaale bifti ta'e naa taate takka jedhan. Ana mala keessatti immoo dhiira bareedduu nan jaaladha. Bareedduu ta'ee miskiinoo ta'een fadhu guru. Waan si gaabbasadheef miskiina ta'eera no. Saniifi ani amma dilli ati agartu namni 200 jechuun safaa taa'amti. Nama 200 fi 214 jira. Hundi gastee ergata dhiirtii jechuun bira mana yaa'an dhiira malee dhalaan na jiran dhufu. Kaza seeraan gaafa yana deebisee takkaffaa chaalenjii nan barbaadu san keessa ati hin milkoofne deemiitii gaafa makiinaa bitattee mana ijaarrattee gastee fayyasee. Koyi si sobuu dhabe. Yaa dhugaa'ii mukeetiif si jaaladha lubbiyyee. Dhugaa'ii mukeetiif si jaaladha. Anillee nama dhugaati kana beeku na beeka kana hin beekne nan beeku si galee. Anillee nama dhugaati yaani bakka nama ammattiin barbaada beektaan nama makiinaa qabu nama gibbii bareedaa qabu nama bakka yaani hin jiraame namaan akkan barbaadu sannaaf hin taane waan ta'eef adda deemuu qabna manaafeeti. Maaliif jechuun yeroo naa kennite waan hundaa lafaan deemuu hin dandeessaa. Yoo gootee nan agarsiisa koolaa hara godhee si agarsiisa ani jechuudha. Arragaadha narratti walii gala. Kana hunda akkasitti himeef bar waan booda argitu amma fakkeenyaaf makiina namaa keessatti suuraa ka'ee ati mana fakkeenyaaf mana biyyaa hin qabaa hoo siin jedhe way beeyta hin beeytu. Geen lafa qullaa qabaa jedhee sitti hime irratti ijaaruu hin danda'a. Makiinallee dammoo bitachuu hin danda'a. Kana hundaayyuu amma akkaan si godhu qaama ati sin darbu mogguma tana taa'uu qabda. Sirrii. Mogguma tana taa'uu qabda sin darbu gabbuutee tuba teessaa galcha. Kaza anamma maal kan barbaada beektaa bifaanillee naa taatee jirta. Kan mana qabu kan makiinaa qabu tujjaara barbaadan dheeraaf taa'ame jechuudha. Sababni ati tujjaara barbaadde maal? Bakka qalbiitii yaanna fadha. Miskiina fuudhattu dhala waan ta'eef. Duraan amma dhiisee jira. Amma birrii dhala birrii. Dhagee. Ani bar yoo xiqqaate waan siin gammachiisuun qaba takka jedhe. Akkamiin na gammachiista yoo makiinaan qabaannee jiru bareedduu na jiraachisa. Jiruu bareedduu si jiraachisa. Miilan hin deemtu. Wanni ati barbaadde amma ka jiru biyya namaa keessami. Haga sanii namni hunduu kiraa jiraata. Kiraa keessan jiraanna waan ati barbaaddu hunda sii godha waanuma ati barbaaddu waan abbaa qabeenyatti irraa barbaaddu. An jiruuti iyya keessan maal jibba beektaa? Duraan dursee takkaffaa mana kiraati. As biyya kana kiraadha qaba. Biyya dirqama qabaachuu qabda. Hin qabaanna dirqama qabaanna. Ani amma waan kula miti bakka biyaas kitee ga'ee. Amma laga fedhillee yoo ta'e inni illee amma dhugaa baasee sitti himee waan jiru mara iddil si ciu bakka gisee kenniif sa'aatii. Lamisaale amma deemee waan marayyuu illee si bita. Saniif jira meeree taara jibbaatee illee mindaan no araadamu. Konkolaataa illee erga jette jechuun miilan hin deemtu tasuma dogongortee. Harkaan deemtii deessi arafaatii miilan hin deemtu. Akkas jechuun kiyya osoo ta'e makiinaa isiin jechuun gara barbaadde konkolaataan deemuu barbaadde mi konkolaataa maan deemti. Konkolaataa akkamiin fada beektaa? Laa hawla wala. Anaaf ati gaabbinaa teenyee ilmaan keenya of duuba keenyee viidiyoo waraabaa akkasii yaanu malee konkolaataa sa'a shaniin na fuutee sa'a ja'atti namaa geessitu san machee hin barbaadu. Sonii miti ati daqiiqaan takka sa'aatii ugur deemuu barbaadaati jennaan ansima bira jira. Wanti kanatti hin danda'amu maali? Ishii eedamu arafaatii kiyya.
Isi eedamoon dalagattan jedhaara makiinaa namni biraa shufeerraa ofuuni. Ara jaartitii ashifeerra oofani. Atirree dalagaallee dhiisee isima makiinaan fuudhee as geessa achi geessa wama takkan dalagu yoo jette ree gaafas jireen hin banne ree makiinallee dhumuu danda'a jechuudha bare keessa yoo dalagaan irratti hin baate. Isillee bar isillee wanna dalaydu wayiin qabdi. Aboo kofara faayilii gubbarraa qabu makiinaa gubbarraa qabu kun hoomee gastee ergatu. Soba wanni makiinaa gubbarraa qabu soba. Sobaan kamaan. Ati makiinaa barbaadata yennaan hin dhageetteeti namni baay'een borofaaree makiinaa irra kaatee dhufe. Mana irra kaatee dhufanam. Wayii tokko reef kana bira jiru tokko reef tana kamana bareedaa wayii suuraa kaafatu deemu jira borofaaree godhadhee telefoon bira seenaa maaliin jedhe. Wallahi. Lamisaalee amma ati nama. Alaftu rabbi isa unas cannaqsu koobannaa shinkashti. Fakkeenyaaf amma dubbii keessatti dhugaa laaluu qabda sii galee. Anama waan jiru jechuun waan ati. Anamma ati naa taatee jirta qabeenya hin qabdu maal kan jiru. Kalli walii miti kakka. Dhageeffannaa. Sinataate. Qabeenya kana bar waan ati. Qabduun waliin gitu bar takka filatu takka. Bakka dirqama abbaa qabeenyaa ta'ee dhufu. Garuu dhugaa himuu kan itti dassalaa jiranii. Arafaati dha. Soba takkan qabu kaaka. Ashti. Arafaati. Wayyee. Takka. Saniifaan jiraan jiraan. Era su makiinaa miti wannoodha waan biraati. Saree wayii Makiinaan akkana tolchamne agarra. Makiinaan akkana hin tolfamne agarra kan inni irra kaa'ate. Qoy mena dubbisaa. Arafaat. Sammuu diigaa barduqa. Eeshi dubbisi ka makiina ma dubbisuu jaalattaa dubbisi makiina. Musa. Ana makiinaa dhabuun kiyyaarra natti dhagaya. Ada kilibee kana jira. Hin bitta inshallah. Yoo anaaf itti wal taane ati bifaan bareedaadha yoo anaaf itti wal taane beekamuu gahuu dandeenya akkasiin jedhi. Akkana jettee nallee na jajjabeessuu qabda akka boruma ka'ee bitutti. Yaa. Alfanuur jabaar Diiraan kana nu kottu bu'imee nuti. abboora bu Bu'imee gadi. na buusi rabbi yadiiti azaanan kuni. Simbaan waan. Sin jenne si. Kennaa Arafaat bakka si dubbisa ishii dhufee Eessa dhuftana dubbista. mana dhufee ka. Kana oolu. Mana maal gootu. Eeshi amma na milkeeffadhu gaafa saaqu. Alfanuur bakka akkatti Gaaf dhufee yoo na agarte. bareeda bika ajaa'ibaa kana. Gurbaanni bareeda mee hojjeessu laalladha. Kunuuti dhufee koy natti aanee jechuu kun oola guutamaa shoo kana dubbisi. Kunu Bakka ajjeessu. Jeessu lubbiyyee bareedaadha. gaafa dhufee akkana wallaala ishii na laali sirri. Yoom dhufta boru dhufta. Borin dhufa. Wallahi borin dhufa. Ammuma kottu. Wallahi. Gurbaan addawaadha dammoo. Wallahi jedha. Laal. Yoo barbaadde amma dhufuu danda'a amma dhufee jechuudha. Kottu. Lakkoofsa meeqarraa akka jirtu sitti immoo afur. Hima rabbisi qaba hima rabbisi qaba. Qaata dhufee. No dhufta. Amma ka'e kottu. Ashii. Deemu uffadhu uffata. Yoo dhufe gadi baata damma. Banne eessatti gadi bama. Rakkoon qabu tagabba'u kottu de. Miilan dhufa garuu amma makiinaa fagoo dhaabe. Maal jechuun? Jechuun lafaa gattii tana makiinaan dhufaare. Rakkoon qabu waan naannati malee makiinaa yaanii hin bitta dirqama bitta makiinaa. Maal jechuun yoo makiinaa minne sitti neeru mureen. Ishii amma laayif irra bahi. Maa? Maalirra sii dawwalee tiniin Rakkoon akkasumas irra jirtu uffata qayyara duutii hoggaa ba'u kan gasii arge irraa baa narra cabsite. Lees moo fa'i? maal sirratti cabsa? Moobila. Daffaarii dhaabarratti garuu. Hoggaa jettu. Biyya kanatti ta makiinaa qabdu fuudha namni ati immoo ka makiinaa qabu jettee ni jita. Laa siitaatu nu hojii haasuu daseen kattu lees gobbuu dandeessu. Ani ana rafaati.
bu'uu hin danda'e garuu makiinaa tana simaa jedhee bite yoo si dhaburra makiinaa tana bituu naa Tetti ma bareeda ani akkana mata akkasitti ani lubbiyyee ani arafaati sila dhalaa biraa nan dakkanu nan galchu okay mata kiyya beeku waan ta'eef ma akkatti makiinaa jaalatta ishii bifa akkamii bitu yaa kita si jaalatu bara ramadiyyo wata kana jettu makiinaa bifa akkamii bitu so waan ta'eef ani akkana mata akka ijoollee argeeti sodaa abbaa fedheen qabu waliif taanu wajjiyaan wani akkanu dhummoo adda baan biyya kanatti dhalaa maarree ani tunda wanti qazaamaan jiru ani ofittiin amana siitaatu wajjiyaana siyan kadu dammoo bu'uu dandeessa